Akka mul'atanii fayyaa keessanii dargaggoo Oromoo qeerroo qarree Oromoo fayyaa keessanii nagaa keessanii har'a waan haala jarjarsiisaa haala yaaddessaa biyya keenya keessatti ta'aa jiru qabadheen dhiyaadhe baay'ee erjantiidha. Namni hundumtuu dhaga'uutu irra jira. Kana akkasinii walii hirtanii abdadha. Akkasin walii hirtanii fedha. Maaliif baay'ee siireesiidha keeziin har'anii isinitti himuudhaaf dhufe. Kanaaf hamma dandeessan hiriyoota keessanitti hiraa namoota beektanitti waliin ga'a. Dhugaadhumatti haala yaaddessaatu uumame biyya keenya keessatti Oromiyaa keessatti haala yaaddessaatu uumame. Kanaaf hamma dandeessan yoo walii hirtanii yoo kanarratti bobbaane lubbuu ijoollee keenya oolchuu dandeenya kan jedhu yaadaa jira. Baay'ee haala yaaddessaadha. Mee sheer godhaatii kana haala kana haasofna. Isa booddee isa ittaan immoo haala attamiitu deemaa jira. Haala maaliitu deemaa jira isa jedhudha. Haala kana ammas nan dubbadhaa gara dhumaattis ittan deebi'a. Haala kana akkasinii hundumti keessan bartanii namoota beektanii hundumaatti himtanii namoonni hamma danda'amu walii daddabarsanii barbaadaa jechuudha. Har'a oduu tokko ni argadhe. Oduu baay'ee nama gaddisiisu, baay'ee nama aarsuudha oduun kuni. Mootummaan kuni saba keenya fixuudhaaf murteeffatee ka'eera. Murteeffatee ka'eera hammam qophoofneerra nu kanaaf. Isa jedhudha. Hammami qophaa'aa jirra. Namni kuni murteeffatee ka'eera. Isa tokko. Tole namni kun egaa murteeffatee ka'eera. Nummoo qophiin keenya maayini? Qophiin keenya maayini? Har'a biyya keessaa kan nagahee mana hidhaatii dhaamsii dhufee baay'ee waan nama rifaasisuudha. Qilintoo keessatti keessumatti mooraa ijoolleen keenya, ijoolleen dargaggoon, ijoolleen qeerroon, qarreen, ijoolleen lawyers, doctors, kan biraanis immoo warri lecturers ta'anii ijoolleen siyaasiyaan hidhamanii baay'een isaanii naanna'aa tokko jiraatu Qilintoo keessa. Qilintoo gam tokkotti balaa COVID-19 isa jedhamu kanatu seenee namoonni baay'een dhukkufatan. Ilmaan Oromoo dhaggeeffadhaa. Mootummaan Abiy warra dhukkufate kana fuudhee warra dhukkufate keessaa seecca'ee fuudhee lafa ijoolleen keenya jiranitti dabarse. Sa'aatii yartuu dura kun kan ta'e. Sa'aatii yartuu dura ta'e ilmaan Oromoo gudii keessan dhaggeeffadhaa. Kana dhagaagaa maal wayya? Ilmaan Oromoo maal nu wayya? Gudii dhufuuf jedha. Ijoolleen keenya akka isheen mana hidhaa keessatti dhumtuu fi sagantaa ilmaanni nafxanyaa ilmaanni habashaa baafattee akka karaarra ooluu fi akka karaarra isaanii bu'uu fi ijoollee keenya mana hidhaa keessatti ficcisiisuu fi kunoo nuu iyyaa jedhaniiru. Iyya dabarsaa. Nu ficcisiisuudhaa fi namoota COVID-19 kun qabatee pandemikiin kun kan qabatee nutti galchaniiru jedhaniiru ijoolleen warri mana hidhaa keessa jiran. Mana hidhaa keessa nama hidhamee argetu beeka wanta mana hidhaadha. Jarri kuni nama wal'aansa hin qabanii, gargaarsa hin qabanii. Mootummaan Abiy ijoollee keenya achitti fixuudhaaf murteeffatee namoota kanaan qabaman bakka biraadhaa fuudhee itti galchaa jira. Itti seensisaa jira. Kuni biyyatti hamma dandeenye dhaamuu qabna. Namoota keenya namoota kana ijoollee keenya irraa faccisuu danda'anitti, namoota dubbii kana international communitytti dabarsuu danda'anitti, namoonni genocide watch keessa jirtan, human right keessa odeeffannoo warri qabdan, connectionii warri qabdan hamma dandeessan akkasiin kana dabarsitan.
balaa saba keenya irra ga'aa jiru eeyyee dhugaadha birhaane dhugaadha achi keessaa nu ga'e kun achuma keessaa nu ergan achu keessaa nutti dhaamani kun dhugaadha qabatamaadha dhibbatti dhugaadha kun propaganda miti dhugaadha itti dabarsaniiru warri zabii arganii kunoo jaranaa ijoollee kana ficcisiisuudhaaf kan jedhu even warri mti zabii illee kompleenii gochaa jiru kuni dhibbatti dhugaadha qabatamaadha kanaafi Human Rights Watch namni isin connectionii qabdan senatoroota congressmen warri connectionii qabdan biyya kana ta'u Awurooppaa ta'u Austraaliyaa ta'u heinous crime hammana hin jedhamne badii saba keenya irratti ijoollee keenya irratti mootummaan nafxanyaa kun isan geggeessaa jiru harka marannee ilaallee akkasumatti dabarsuu hin dandeenyu ilmaan Oromoo. Kuni badiisa hunduma keenyaaf. Ijoolleen kun kireemii Oromooti. Kanachitti walitti qabanii waboon keessa jira. Ijoollee garaagaraa ijoollee lecturers keessa jiru. Injineerota jira. Ijoollee dhugaadhumatti kireemii Oromoo jedhamtu achi keessa jira. Ijoollee kana fixuudhaa fi murteeffatee ka'eera Abiyyi. Kanaaf kuni ta'uudhumti irra hin jiru. Hamma danda'ame kana kampeenii goone hamma danda'ame connectionii qabnuun beekamtii qabnuun yookiin quunnamtii qabnuuni namoota hatattamaan walii dabarsuudhaan miidiyaa irratti raabsuudhaan feesbuukii irratti tiwiiterii irratti akkaawuntii qabnu hundumaatiin raabsuudhaan nama waamuudhaa iyya dabarsuu barbaachisa. Ijoollee keenya achi keessatti ficcisiisuudhaaf muratanii kaaniiru Abiyyi Faan. Kan ammoo Abiyyi Faatu itti yaadanii intentional itti yaadaniitu ijoollee keenya achi keessatti ficcisiisuudhaaf kunoo pilaanii sagantaa baafataniitu itti deemaa jiru. Jarri kun criminalsiidha. Kuni addunyaa irratti waan isaan gaafachiisuudha. Har'a meebii bira ga'uu hin danda'amu ta'a. Gaaf tokko garuu gaafa walabummaan Oromiyaa dhufee jarri kuni itti gaafatama isaanii ba'uu danda'u jechuudha. Itti gaafatamu jechuudha. Har'aaf garuu waan dandeenye iyyata qabnu nama jirutti saba beennutti nama ambaa kanatti biyya keessatti hamma danda'ame kana daddabarsuudha kana walii iyyuudha iyyanii iyya dabarsuudha hamma dandeenye iyyuu danda'utu nurra jira ilmaan Oromoo. Kun baay'ee waan nama gaddisiisuudha. Kana akkuma dhagayeedhaanini waadaa galee nan dabarsan jedhee warra addan irratti baatanii dubbattanis wanta kana daddabarsaatii ijoollee keenya ijoollee Oromoo ijoollee mana hidhaa keessa jirtu Qilinxoo keessa jirtu akka baraarru walgeenyee wal duukaa sagalee guddaa akka dhageessifnu isin gaafadha. Kana kuni dirqama lammummaati, dirqama Oromummaati, dirqama hunduma keenyaati. Kana ba'uutu nurra jira, kana daddabarsuu nurra jira, kana iyyachuu nurra jira. Warri hamma dandeessan akkuma amma jedhe organizationii garaagaraa keessa kan jirtan, human rights keessa kan jirtan, genocide watch keessa kan jirtan daddafaatii walii daddabarsaatii kana irratti bobba'uun nurra jira. Kuni dirqama keenya, dirqama lammummaati. Adaraa jedheen isin kadhadha kana. Dhaamsa kuni dhaamsa adaraadha. Adaraan dhaga'een irraa fuudhee kana hundumaatti dabarsa waliin ga'a adaraa. Isiniin jedha. Isa kana announcement kana gara dhumaarratti ittan deebi'a. Garuu haala biyya keenya keessa jiru haala baay'ee danqaadhaa fi joonjessaa kana akkasini xiqqoo ishee ilaaltanii akkasini xiqqoo gargar saaqeen isinitti agarsiisuu barbaada. Eegan kana waa'ee COVID-19 dabarsee kana booddee. Har'a biyya keenya keessa likki akka yeroo jalqaba qeerroon dhufee Tigiree Ariyee isa booddee warri Abiifaa taayitaa fudhataniitti isa booddee warra danaa wal'aansoo butanii dhaqanii itti kennanii joonjii isaan biyya keessatti gadhiisan exactly sanyii sanatti deemaa jira ilmaan Oromoo. Isan isinii ibsuu barbaade. Har'a mee taa'aa ilaala. Mee dhaggeeffadhaa. Mee Facebookii keessan miidiyaa alaa kana YouTube irratti wanta deemu ilaala. Wanti isin agartan hundumtu
Politikaa paartii biyya keessaatu gadi ba'ee iyya. Warri kun waggaa lamaan kana guutuu ukkaanfamanii turan. Akka isaan miidiyaatti hin dhageenye, akka isaan hin iyyine, akka isaan waa tokko hin dubbanne, miseensota isaanii hidhaa, waajjiroota isaanii cufaa, reebaa, tumaa, caccabsaa, mana keessaa baasanii hidhaa. Akkasittiin darara kana keessa dabarsan hundumti isaanii forzaat maatir namni tokko kana Oromoo kan ta'e kan jaarmaa qabu hundumtu boquu gadi buufate eegee isaa suuqee boquu gadi buuseetu jiraataa ture. Har'a akkamittiin gadi yaa'an? Maaliif gadi yaa'an? Har'a Facebook irratti yoo agartanii inni kaan dhaqee Daawudiin interview godha, inni kaan Kamaal Galchuu godha, inni kaan Mararaa godha, inni kaan Baqqalee godha, inni maaliif? Maaliif isinitti fakkaata ilmaan Oromoo? Maaliif isinitti fakkaata? Kana galagaltanii ilaaltaniittu gaafattaniittu mataa keessan gaafattaniittu kun kan inni ta'eefi akka kootti diraamaadha. Isaan beekaa kana diraamaa kana saba isaanii irratti hojjechuu jechuu koo miti. Don't get me wrong. Garuu akka isaan gaafataman, akka isaan expoosii godhan, akka isaan yaada isaanii gadi baasanii dubbatan kan godhamaa jiru sababatu jira. Sababa isaan kana godhaniiftu jira. Sababa isaan kana godhaniifi ummati bokokee ture kuni ofii isaaniiti karaa booddee ta'anii mooraa Minilik keessa ta'aniitu seera xaxaa jiru. Seera kana diiganii, seera federaalizimii sana diiganii, cicciranii, ferencaanii seera kan biraa ijjeerrataa jiru. Itoophiyaa lu'aalaawwinnatii sana seeraan utubuudhaaf hojjetaa jiru. Amma gaa dhibbatti filannoon darbeera. Inni isin filannoo ittanii mataa nu naannessaa baatanii gaarbejiidha jennee himneerraa inni kute gaa dhumate. Amma kan isaan gochuu barbaadanii political party kana akka isaanii emotion isaanii aarii isaanii kana gadi naqan gadi baasan akka nama baluunii ta'e ispiilitti dhaanii keessaa tas godhanii keessaa gadhiisanii akka pressure kana gadhiisisuu barbaadu. Pressure kun keessaa yoo yaa'ee dhume ummati xinnoo ishee inni bokoke kun gadi gala. Kuni taaktika politikaati. Taaktiki politikaa kuni pressure kana akka release godhu. Pressure kun akka ummata keessaa ol ba'u. Ha dubbatanii ha iyyanii jedhaniitu amma OMN maaloo wajjin walii galanii akkasittiin gadhiisisaa jiru. Maaliif kana godhu? Maaliif kana godhu? Beektu uummanni Oromoo yeroo sa'aatii cinqaa kanatti yeroo mootummaan kun umurii isaa dheereffachuudhaaf uummata keenya irratti bargaanfatee taa'ee umurii dheeraa itti fufachuudhaaf nugusa ittiin ta'uudhaaf biyya keenya moo'uudhaaf garboomsuudhaaf ilmaanni nafxanyaa walii galtee yeroo isheen itti adeemtu kanatti kana gochuun isaanii maaliif? Kana gochuun isaanii ilmaan Oromoo siniif agalu. Uummanni Oromoo confused ta'ee gara kana akka inni ilaalutti. Akka inni waa'ee filannoo darbe kana darbuun irra hin jiru jedhee akka inni hiriiran baane. Akka mootummaan Habashaa kun of ijaaraa jiru. Lu'ulaawwinnatii Itoophiyaa kana yeroo isaan ijaaraa jiran kana akka inni gadi ba'ee aariidhaan bulga'ee ka'ee karaa irratti gannamee jeequmsa akka hin kaabneef. Kanaaf pressure sana gadhiisisaa jiru. Politikaa kana warra politikaa kana baay'ee kontroolii amma yeroo pressure tokko gadhiistanii tokkichumaan hin bantan suutattanii valvii ishee tuttu. Valviin isaa kun tus jedhee keessaa yaa'a. Isatti jiru amma isaan kalkuleetii godhanii hojjetaa jiru. Ummata Oromoo hin gowwoomina. Isiniif jedhanii mini kan isaan politikaa paartii gadi yaasanii gaaffii godhanii OMN achi hin turre. Maaliif Kamaal Galchuufaa maaloofaa kana Baqqalaafaa kana see dhibba fiduu dhiisan. Har'a garuu Baqqalaafaan akka barbaadan haasa'u, akka barbaadan arrabsu, akka barbaadan maaliif? Nafxanyaan beeku. Hamma barbaadan nu arrabsan. Hamma isaanii akka victimitti dhiyaachuu barbaadu. Kunoo Oromoon gadi ba'ee nu arrabsa. Waan jaallatan jira. Demokraasiitu jira. Waan barbaadan nuun jedhu. Akkasitti akka inni dhiyaatu barbaadu ilmaan Oromoo. Isaan karaa booddeedhaa garuu mazawurii isaa sana itti jabeessu. Galgalaa ganama itti micciiraa jiru. Taa'anii itti miccaa karaa boroodhaa. Maal hojjetu karaa boroodhaa? Karaa boroodhaa kan hojjetanii akkuma kanaan dura haasa'aa turre. Advaayizoroonni isaanii warri looyersiin maaloon kun dachaate Itoophiyaa lu'aalaawwinnati isa jedhu sana humneessuudhaaf, utubuudhaaf, gadhaabuudhaaf waan isaa gadi dhaadhuuf huddee isaa gadi fageessuudhaafitu
halkanii guyyaa irratti hojjetaa jiru. Uummanni Oromoo kana ilaala, kana beeka, kana hin dhaggeeffata, gurra qaba. No. Maaliifi kabaroo warri poolitikaa kuni akka isheen dibbeeru kuttuu barbaadu. Akkas ta'e seera keessatti akkas ta'e har'a yoo ilaaltaniitu ta'e giruupii looyersii tokkotu gadi yaa'ee kuush miidiyaadha ta'u natti fakkaata achirratti oduu odeessu. Maal jedhu? Seera kana keessatti hanqasii kana keessatti kana ta'e hanqasii sana keessatti hanqasii isa gama hanqasii gamana hanqasii isa sana maaliif kana godhu beektu? Uummanni Oromoo wabbaa'ee waa'ee hanqasii kana akka jedhu sana barbaadu. Kuni teeknikiidha ilmaan Oromoo. Oromoo looyersii Oromoo ala kana ilaala. Maal haasa'u? Waa'ee seera haasa'u. Seera mana nafxanyaa keessaa, birookiraasii nafxanyaa keessaa, warra seera tumtu nafxanyaa seera tumtu keessaa qofforuu barbaadu. Qanxootu hin qoforu seera. Taasaa hin jiru inni. Hin jiru. Seera qofforte waan fiddu hin qabdu. Homaa gaaf tokko gatii tokko hin qabu. Ilmaan Habashaa, diqaala Habashaa nafxanyoota biraati takka waa'een seera ol qofforte gadi qofforte wanti sii dhufun. Amma kana booddee wanti isaan isiniin achitti waa'ee seeraatiin isin xaxanii waa'ee seeraatiin akka isin odeessitan kan isaan barbaadanii fi akka isaan attenshinii keessan akka attenshinii uummataa akka isin qabdanii teessaniif isin barbaadu. Looyersii ta'a, poolitishansii ta'a, kan isin odeessitan hundumtuu waa'ee seeraa, waa'ee ce'umsaa, waa'ee maaluu. Inni kun hundumtuu kan saabotaajii gochuudhaaf. Akkasinii koor ishuu sanarraa waan koorii sanarraa akkasin completely achirraa divertidii taatan akka uummanni sanarraa afan faajja'u. Kanaafitu waa'ee seeraa haasa'u. Seera mana nafxanyaa keessaa seera argatta. Seera mana nafxanyaa keessaa argatta. Seera mana nafxanyaa keessaa hin jiru. Uummata Oromootii fi uummata garboomee fi ilmaan Habashaa nafxanyaani seera hin beektu, seeraan sin bushitu. Seerri hin jiru. Waa'ee seera haasaa ooltu, waa'ee filannoo haasaa ooltu, mootummaa sattaanu attam ta'aa. Inni kun isaan fixatanii birookiraasii isaanii jabeeffatanii garbummaa ganaa waggaa 100 si qopheessaa jiru. Dhageessa ilma Oromoo. Kanaaf deemaa jirta. Kanaafi kan itti gochuun sirra jiru achi as galagaltee maaltu na baasa isa jedhu irratti haasa'uu danda'udha. Har'a poolitikaa paartiin achi keessa mormitoota maqaadhaaf jedhanii achi keessa ta'anii almost irrelevantii ta'aa dhufaniiru. Homa tokko lafa ga'an hin qaban kana booddee waan godhanis hin qabani irrelevantii ta'aa dhufaniiru. Maaliif? Warri suni almost power isaanii humna isaanii jabeeffatanii consolidative godhanii jabaataa dhufaniiru, cimaa dhufaniiru, biyya ijaarrataa jiru, seeratti baafataa jiru, anqasa 39 article 39 sana keessaa baasaa jiru. Yeroo isaan achi baannananii ka'anii seerri hundumtuu jijjiirameera. Isa warra alas flooti godhu kana hunduma isaanii likkitti gashu. Isa booddee dimaandiin kanatti aanu maayini? Dimaandiin inni kanatti aanu egaa isaan seera isaanii baafatanii ilmaan Oromoo maaltu taana beektu? Negotiationiiti taana. Negotiationiiti taana. Haasofnu nagaadhaan hafixannu maharreetu dhufa, abbaa gadaa dhufa, sarxeef saraxaatu dhufa. Isa booddee taa'anii maal haasa'u? Oromoodhaaf afaan laanneerra. Addis Ababa Finfinnee keessa iddoo tokko laanneerra. Kana laanneerra. Warra keessa warra paartii kana keessa ammoo nooyizii ta'anii iyyanii musaanii ambaasaadarra waan akka ministeera maaloo godhu. Oromoon kanaan utuu wabbaa'utu wal'aansoo isaa of bira dabarsee joonja'ee akkasittiin taa'a. Kana inni isaan pilaanii gochaa jiran. Saayikoolojii Oromoo nyaataniiru jarri. Oromoon saayikoolojii Oromoo fixaniiru. Kana dammaquu dadhabe Oromoon. Har'a galagalee gattaa'ee maaltu na baasaa? Mootummaa Habashaa kanaa wajjin jiraachuu hin dandeenyu. Nafxanyoota kanaa wajjin jiraachuu hin dandeenyu. Kan jedhu haasa'uu dadhabe. Mee gruupii kan biraan immoo isinii fida. Gruupii abdiin kutanne tokko. Gruupiin kallammaa diraamaa kan biraatu kuukii gochaa jira. Amma gruupiin lammaa immoo waan akka satellite TV dha ijaarrataa jiru. Lammaan gooftaa keenya, lammaan uummata hin kanne, lammaan kanan goone jedhanii waa bixxilaa jiru isaan immoo. Isaan immoo maa inni Abiyyumaa wajjin jiru bar. Abiyyitu lammaan immoo karaa tokko qopheessa. Maaliif
namni yeroo abiifaanii aggressively gadi ba'anii lammaan immoo dhufa gaa giruuppii lammaan dhufa. Giruuppii lammaa ani kanatti waliin gallee ani kanatti ta'e warri kan biraan immoo dibbee rukutu Oromoon immoo achi ilaaluu jalqaba. Kana booddee maal godhu amma immoo negotiation jedhu. Ilmaanni Habashaa akkasitti diraamaa nurratti taphatti. Ilmaan kun inuma itti fufa. Tiim lammaa gadi baa, tiim Jinnii, tiim Jibuutiitu gadi inuma jedha. Utuu hin beekini isaan irree kee kanarratti kaateenaa inuma sitti jabeessu. Hinuma sitti jabeessu. Dhumarratti mana hidhaa keessatti of agarta deebite. Har'a ilmaan Oromoo utuu yeroo qabdu walitti dacha'ii waan si baasu dubbadhu. Kanan na baasa jedhe. Warra qawwee qabate bira dhaabadhu. Qawwee kee qabadhu. Bitadhu qophaa'i. Garbummaa isa hama isa takka ija keeti isa jabana Minilik caalutti adeemaa jirta. Kana ilaalaa jirta. Kana dhaga'aa jirta ilmaan Oromoo. Kuni baay'isee barbaachisaadha. Kana irraanfachuun nurra hin jiru. Mee kan biraa ilaala. Amma waanuma isin dinquu amma dheengadda of keessaa dhiittee ariiti. Oromoodhuma jaanii nagarreesh gabbaa ishee nyaatudhanii akka Haayile Masqal fa'aa kana maaloo fa'aa kana of keessaa warra asii galee dibbee rukutaa fi tana gad darbatti. Aadaa gadhee tokko qaba Oromoon. Nama si ganee dhaqee harka kenne tokko yeroo inni dhufe hin fudhanna ka harka walitti rukunnaaf jedha taa'ee. Seera qaba namni se'a tokko ganee deeme ummata isaa ganee deeme yeroo deebi'ee dhufutti rekaantii godha. Seera revolutioniti. Seera revolutionii rekaantii godha. Kanan bal'eesse abaluun hin ajjeesise. Kanan godhe waan akkasiin sobe birrii akkasiin bal'eesse. Kanan godhe lubbuu namaatti hin farade. Kanan godhe ummati koo naaf dhiisuu gadi ba'ee gaafata. Isa kana gaaraantiin ummata isaatiif. Rekaantii yoo godhetu namni tokko yeroo achi as deebi'u rekaantii godhee deebi'a. Simini kan kadhatu rekaantii goosisu. Isa masaasaatu gadi ba'eetu of qeeqa. Ofii isaatiin of qeequutu irra jira. Ofii isaatiin rekaantii gochuutu irra jira. Ummata isaatti gadi ba'ee dhiifama gaafachuutu irra jira. Piroosesii baay'ee qaba. Namni tokko gadi ba'ee dhaqee abbaa fedha gurguree achi as deebi'ee dhufe ummata Oromoo taa'eetu immoo gabataadhuma tokko irra taa'ee faffatuutti ka'a. Kanuma ilaalaa baane waggaa 40 guutuu. Gama cee dhaqee nama fedhe hiisisee abbaa fedhe ajjeesisee abbaa fedhe qalchiisee rukuchiisee hachisiisee maal godhee achi as yeroo achi ari'an harka isaa xaragatee dhufee addana taa'ee si wajjin faffata. Namni galagalee gaafatu hin jiru. Maal gootee dhufte eessa baate eessa dheedaa baate namni jedhuun hin jiru. Ummati Oromoo kanarraa waan gara booddee taafaa kanarraa ofirraa haqee ba'ee isa hatee dhufe, isa ajjeesee dhufe, isa bal'eessee dhufe, galagalee eessaa dhufte, maal goote? Maal gootee dhufte, eessa baatee dhufte hin jedhu taanaani amma Biraana Masqaliini. Biraana Masqal akka inni itti waboo arrabsaa ture, akka inni itti abaaboo arrabsaa ture, akka wal'aansoo warra Oromoof qabu itti akka kosiitti itti haasa'aa ture agarreera. Har'oo deebi'ee dhufe harka walitti rukutaa warra jedhan fa'i jira. Yoom kana keessaa baana ilmaan Oromoo? Yoom dammaqna kana keessaa baane? Yoomitu namni bal'eessa isaatiitti gaafatama. Waan akkasii kana mataa keessatti qabachuu danda'u nurra jira. Kan biraani yeroo haasa'anii waanuma nama gaddisiisu jira. Yeroo haasofnu politikaa warra haasa'an kanarraa dhagaa. Kan na gaddisiisu wanti dhaga'uu nuffe tokko warra politikaa geggeessine jedhutu politikaa paartii kana agaritoo indaatti battan siin jedha. Gooftaani inni Minilik ilmi Miniliki nafxanyaan seera ittiin biyya kana diigu katabeetu humnaan cafaqee si boshuudhaaf qophaa'a. Ati garuu biyya kana diigamaa jettee boossa. Garbatu mana gooftaa koo diigama jedhee boo'a. Gudiiduma kan Oromoo. Garba mana hidhaa keessa jirutu garba harka isaatti kaateenaa rarraafamee jiru, kaateenaa kiiloo kuntaalli itti fe'amee jirutu mana abbaa kootiitu diigamuuf jedha. Mana gooftaa kootii diigamuuf jedha.
What's your business? Maal si gashe kana keessa? Diigamuu dhiise waggaa hamma kana hundumaa kan nu iyyaa turre empire sun diigamuutu irra jiraadha. Empire sun caccabuutu irra jiraadha. Empire Habashaa ilmaanni Minilik diigamuutu irra jiraadha. Kuni ABC wallaansoo Oromooti. Utuu hin beekin itti galte moo inni itti har'a gadi baate biyyi sun diigamuuf jedha. So what? What's your business? Diigamuu dhiise iddoo kuma tokkotti hoo ciccirame. Biyya hundumaatu diigame bara. Dhaqiitii Yugoslavia dubbisi. Dhaqii Russia Soviet Union dubbisi. Empire kanaan dura turan hundumti isaanii diigamaniitu nation and nationalities warra achi keessa jiran mootummaa mataa isaanii dhaabbataniitu jiraataa jiru nagaadhaanii. Nagaadhaan jiraataa jiru dhaqaatii Yugoslaviaan yeroo ni diigame warri akka Kosovo kun warri Kamaaloo kun Slavs kun Maaloon kun hundum isaanii akka isaan itti biyya isaanii ijaarratanii nagaadhaan jiraataa jiran dhaqaa ilaalaa. Kanumatu uumama. Wanti kan biraan uumamu hin jiru. Wanti dhalatu biyya lafaarraa wanti haaraadhaan dhalatu waanuma biyya lafaarra jirutu uumama. Kana ilaaluu qabdu. Wanti nama gaddisiisu ummata keenyatu waa'ee hiree murteeffannaa kana completely confused. Hiree murteeffannaa kan jedhee baaroofaan kan isaan ittiin pilaanii baasanii amma fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti fakkeenya tokkoon isinii kenna. Itoophiyaa dimokiraatessuu kan jedhamu kana waggaa 44 dura Haayilee Fidaa yaaleetu Itoophiyaa keessatti poolitii Sorry, gargar citeen ture. Amma deebi'eera. Connectioniitu na rakkisee xiqqoo ishee. Kanaafan enna maanni kan hin jechuu barbaade Haayileen yaalee ture. Haayileen hamma danda'u yaalee ture. Haayilee Fidaa Itoophiyaa dimokiraatessuuni lubbuusaa kostiisa godhe. Lubbuusaa kostiisa godhe ilmaan Oromoo. Haayilee Fidaa yeroo hidhamee dargi tsifat beetii seenuu hin gaabbe hin boo'e. Wayyoo baarootuun dhaggeeffadheera ta'e. Wayyoo obbolaa kootuun dhaggeeffadheera ta'e. Jarri kun dhuguma colonizersiidha. Jarri kun dhuguma badduudha hamtuudha. Ajedhee du'aa ajjeefame. Kana si'a baay'ee gaafadheera. Ijoollee warra isaa wajjinidhaa turan. Mee gadi ba'aa dubbadhaa innaan didan hin sodaatan. Maaliifi I don't know. Kana hin beeku. Garuu Haayileen akka jedhee itti aanee obboleencoon yaalle Itoophiyaa dimokiraatessu har'a mee dhaqaa gaafadhaa dhuguman danda'ama Itoophiyaa dimokiraatessuun jedhaati. No. History kan biraa isinitti himu. Mararaa afaan yaalle Baqqalee afaan yaalle attamitti Itoophiyaa attamittiinitu empire dimokiraataa. Biyya lafaarra seenaa biyya lafaarra hin jirredha. Warri self determination isa jedhu hiree ofiitiin of murteeffachuu inni jedhamu kuni ilaa isiniif agalu. Hiree ofiin murteeffachuu inni jedhamu kuni Marxist philosophyidhaani maal jechuudha. Kanarratti warri beektonni katabaniiru. Isaanumarraa fudhanne yeroo political programming kan inni katabame. Maal jedhu isaan kan isaan jedhani hiree ofii murteeffachuu jechuuni ummata kee eega wala boomsitee booddee ilma isa simiidhu isa si ajjeesu eega biyya kee keessaa ariitee booddee referendamii qopheeffattaadha. Isa booddee ummati kee dhufee biyya walaba ta'e keessattitu hiree isaa murteeffata, sagalee isaa dhageessifata. Liberation Front miti kan murteessuuf ummatichatu dhufee murteeffata. Garuu warri loleef suni ilaa nuyi kanaaf sii lollee akkati biyya walaba ta'utu keessa jiraattuuf sii lollee view isaanii ittimu sii lollee. Garuu murteen kan keeti jedhanii itti dhiyeessu. Eessatti dhiyeessu? Ummata isaaniitti dhiyeessu. Eenyu biratti? Third party biratti. Eenyu biratti? UN affeeraniitu jira biratti referendumii geggeessu ummata Oromoo. Processiinsaa kana. Processiinsaa ummata Oromoo gaafachiisu. Garuu yaada isaanii immoo hin himu. Yaada isaanii immoo Shaabiyaan kana godhe. Biyyi wala boome hundumtuu kana godhe.
eega diina biyya abbaa ofii keessaa baasanii daangaa ofii kabachiisanii booddee waggaa tokko waggaa lama booddee uummata isaanii waamanii hiree kee murteeffadhu jedhu. Isa booddee uummatichi lakki ani waan federeeshiniidhaaniin warra sabaaf sablammii wajjin jiraadha. Yookiin konfedereeshiniidhaan jiraadha. Yookiin immoo no an independence mataa kootiin barbaada kan jedhu uummaticha. Uummaticha takkasidha. Uummatichi kana murteeffatee jennaan hin murtaa'aafii jechuudha. Maaliifitu warri kana kataban maaliif akka jedhani? Maaliif akka jedhani? Namni tokko hiree isaa murteeffachuu kan danda'u kaateenaa baatee murteeffatu. Kaateenaa baattee mini kan itti murteeffattu. Hidhaa baattee miti. Du'a baattee miti. Kaateenaa harka keetti sansalata hidhattee miti kan itti hiree kee murteeffattu. Sansalata san eega ofirraa kutteetti. Isa kanaaf egaa yeroo gaafatamu Leeniin maal jedhe? Disunite to be united jedhe. Disunite to be united jedhe. Maal jechuudha disunite to be united jechuun dura gargar yaata hundumti kee. Isa booddee fedhii kee irratti hundoofteetu fedhii kee irratti hundoofteetu walitti united taata jechuudha. Humnaan mini kan itti united taatu fedhii kee irratti hundooftee united taata. Seerri isaa kana jechuudha gaa hiree mataa ofiif murteeffachuu jechuudha. Hiree kee kan itti murteeffattu biyya walaba ta'e keessatti murteeffatta malee biyya walaba hin ta'in keessatti immoo hin danda'amu. Murteeffachuu hin dandeessu siin ayyamamu maaliifi inni biyya kee bulchu sun siin ayyamu. Tole siiniif hin jedhu hin fudhatu isa taasoftu. Isa taasoftu karaa gurra isaatiin bahu. Hiree murteeffachuu hin danda'amu. Hin jiru. Ta'ees hin beeku hin ta'us. Maaliifitu yoo hiree murteeffannaanii mootummaa jiru jalatti hiree murteeffachaa hin danda'ama ta'e Shaabiyaan maaliifi Mangistuu Hayilamaariyaamiin rukutee biyya isaa keessaa baase? Meenatti maaliif baase? Maaliif Mangistuudhaan ani hiree koo murteeffadhaati taa'e hin jenne? Maaliif baase? Hin danda'amu kaa. Hin danda'amu. Akkasitti hin danda'amu. Eega rukutanii baasanii biyya isaanii walaba godhanii booddeedhatu uummata isaanii waamanii third party UN waamaniitu UN kan isaan waamaniif recognitionidhaaf waamanii isaan biratti hiree isaanii murteeffatu. Uummatichatu murteeffata. Isa sabaaf lammii kan biraan attamtaa maaloo baay'ee na dinqa. Uummanni Gujii, uummanni Wallaggaa, uummanni Booranaa ijoollee xoxobbeen Shawaa Kaabaa Walloon dhiigi ishee akka bishaanii kan jiguufi Walaayitaadhaaf jettee miti. Misiraachoo Sidaamaadhaaf jettee miti. Yookiin Habashaadhaaf jettee miti. Yookiin Guraageedhaaf jettee miti. No. Warri akkasii addan yoo taatanii uummata keenya tasa ficcisiisaa jirtu. Sobaan uummata keenya ficcisiisaa jirtu. Uummati keenya kan inni dhiigisaa jiguuf Wallagga keessatti keessumatti Wallagga keessatti zoonii 3 moo 4 keessaa Gimbii jalqabee hamma Anfilloo hamma Begii Asoosaa Gidaamii keessa bahee hamma Hawwaa Galaan fudhatee hamma dhaqee Ganjii ga'ee Daaphoo Annaa Daaphoo Gaachoo ga'ee Ilubaaboriin seenee achas deebi'ee dhufee hamma dhufee Laaloo Asaabii ga'utti serkelii guddaa kana kan inni hojjete dhiigi ijoollee keenya akkasittiin akka bishaanii lafarratti dhangala'a. Dubartoonni keenya haadhotiin keenya ijoollee isaanii biratti akkasitti gudeedama. Mana keessaa baasanii ijoollee karaa irratti akkasitti qala. Dhiigi kuni kan inni dhangala'eef Walaayitaadhaaf miti. Kan inni dhangala'eef Sidaamaadhaaf miti kan inni dhangala'aa jiru. No. Kanaaf miti. Yoo in the meantime bilisoomanii well and good. Isaan dhaqanii biyya isaanii keessatti akkuma mootummaa ijaarrannu mootummaa ijaarratu. Gaafa inni diigamuu danda'u hundumtuu dhaqee mootummaa akkuma Yugoslaaviyaa ta'a. Hundumtuu mootummaa isaa ijaarrachuutti ka'e. Already immoo mootummaan ijaaramee lafa jira. Qoqophaa'anii hundumtuu isuma sana activate gochuu duwwaadha. Birookiraasii qabu biyya ijaarrataniiru. Sumaaleen biyya mataa isaatiitti mootummaa mataa isaa qaba. Sidaamaan qaba. Walaayitaan qaba. Maaloon qaba. Gumuzillee qaba. Gumuzmin Beneshaangul qaba. Tigreen qaba. Maaninni kan keenyaa kun maaltu dhufe? Jarri kuniini yeroo Oromoo mootummaa isaatti dhiyaataa deemu isaanis ofii isaatiin ijaarratu. Kana booddee connectii goonee akka nuu ta'utti diilii wajjin gochuu dandeenya. Maaliif kana complicated gootanii akka uummanni Oromoo confused ta'u? Ijoollee dargaggoon kun waan qabattu akka ishee wallaaltu maaliif gootu warri beektan?
Maaliif ittiin himtan? Maaliif hin gorsitan? Maal jechuudha? Hiree ofii murteeffachuu jechuun maal jechuudha? Hiree ofii murteeffachuuni harka kee kaateenaadhaan hidhamtee miti. Sansalata sana hundumaa eega ofirraa cabsite booddee. Qambarrii koloneeffataan sirra kaa'e eega ofirraa darbattee booddee. Koloneeffataa ofirraa eega ariitee booddee. Baalet boksii walaba ta'ettitu uummati kee dhiyeete hiree isaa murteeffata. Kana booddee Republic of Oromia barbaadamo ilmaan nafxanyaati wajjin jiraachuu barbaada. Isaatu murteeffata kana. Uummatichatu murteeffata. Ati garuu ani akka Daani'elitti dhaqeetan kan si baasu Republic of Oromiyaadhaan jedha. Anis viyuu koon hima. Waboon isin himata. Hundumtu keenya hin himannaa jechuudha. Uummati hunduma keenya dhaggeeffate madaasaa kanammoo ilaallateetu ani isuma sana naa wayyoo jedhee wajjin deemu. Yoommoo no ani biyya koon ijaarradha uummatichatu mirgisaa mirga uummatichaati ilmaan Oromoo. Kun isinii galuu qaba. Self determination inni jedhamu. Self determination inni jedhamu. Osoo hin danda'ama ta'e Baaroon maaliif dhaqee lubbuu isaa kenna? Maaliif abboomaa afaan gadaa afaan hundi isaanii Magarsaa Barii afaan jaalguutama hawaas fa'aa maaliif lubbuu isaanii kennu? Hin danda'ama taanaan Habashaa miila irraa banii hiree murteeffannaadhaaf hin hojjetan turanii. Natti hin bilbilinaa please. Maaliif lubbuu isaanii dabarsanii geessu uummata Oromoo? Maaliif kennu? Kan isaan kennaniifi taasa empaayeerri dimokiraata'uu ta'uu hin danda'u jedhanii waan sammuun isaanii murteesseef. Kanaafitu qawwee kaasan. Lubbuun kun hundumtu kan inni lafarraa duguugamee dhumeefi empaayeerri dimokiraata'uu ta'uu hin danda'u warra jedhedha. Ammayyuu kirrii sanatti kan rarra'ee jiru akka isaan itti salphatan ilaala biyya keessatti. Akka isaan itti completely namni lafaasaan kaasu dhabame. Kan biraa miti nafxanyaatu ajendaatti kennee iyyisiisaa jira amma har'a. Already nafxanyaan gola keessa seera tumataa jiru, biyya qabataa jiru, biyya isaanii waan barbaadan gochaa jiru, Itoophiyaa lawaalaawwinnet isa jedhanii seerna minilik dhaabbataa jiru. Mee ilaala ilmaan Oromoo. Ajendaatti kennanii ofumaa iyyisiisu maqaadhumaaf iyyuu achi gadi ba'anii kanatti ta'ee sanatti ta'ee kanatti seerri biyya sana hin jiru. Seerri kan dhufaa jiru seera nafxanyaati. Seera ilmaan Habashaati. Kana booddee garboomuudhaaf qophaa'aa jirta. Kan si baasu karaa qulqulluu eessa walabummaa jedhu waldhaansoo keetiin dhiiga keetiin walaboomu yookaan immoo garboomtee abjuudhaani cooma kutaa abjuudhaan cooma kutaa hiree murteeffannaa Habashaa jalatti Itoophiyaan poolitii jalatti hiree murteeffannaa argatta. Wanni akkasii hin jiru. Taphii akkasii qaldiin akkasii hin jiru. Isa kanatu isin joonjessaa jiru. Kanaaf harkaan fuudhina ilmaan Oromoo hamma danda'ame hamma dandeessanii kanarratti hojjedhaa dubbisaa hiree murteeffannaa jechuun maal jechuudha? Hiree murteeffannaa jechuun maal jechuudha? Eessaa dhufe? Yeroo jabana durii yeroo warri Awurooppaadhaa gara feudal sirna feudaalaa irraa gara capitalist moodiitti yeroo darbanii warri capitalistoota waa isaan jechaa turan dhaqaalaala Rosa Luxemburg kan jedhamtu akkamittiin akkaseen Leniin wajjin irratti wal lolaa turte. Hiree murteeffannaa jechuun maal akka fakkaatu? Iddoonni ka'ee dhufe akkamittiin viyuu warra capitalistii warra socialistii isa jedhu kana hunduma isaa walitti qabaati ilaala ilmaan Oromoo. Kanaaf hiree murteeffannaa jechuun kaateenaadhaan miti kan itti murteeffattu. Kaateenaa ofirraa cirteeti kan itti murteeffattu. Inni confusionii kana achi isin barsiisanii soba hin jiru. Itoophiyaa jalatti murteeffachuu hinuma dandeenye ilmaan Oromoo. Adaraa kun isiniif agalu. Kana itti yaada jabaadhaa Waaqayyo isinii wajjin ta'u gara dhumaarratti isa sila announce godhe sanan keessa isinii deebisa. Ijoolleen mana hidhaa himataniiru. Qilinxoo keessatti ijoolleen har'a hidhaa keessa jiran, har'a hidhaa keessa kan jiranii warra COVID-19 qabate bakka biraadhaa fidanii ijoollee keenya biratti galchaa jiru. Ijoollee keenya ijoollee Oromoo waboon adda bilisummaa Oromootiin kan qabaman maqaa Oromootiin kan hidhaman ijoollee doktoroota kireemii saba Oromoo dhala Oromoo kan ta'an fixuudhaaf ilmaanni nafxanyaa murteeffatteetti.
achitti guuraa jiru kunoo COVID-19 achitti guuranii achitti qabsiisuudhaaf ijoollee keenyatti warra COVID-19 qabate kana balaa kanaan ficcisiisuudhaaf irratti hojjetaa jiru ilmaan Oromoo. Adaraa kana jabaadhaa walitti daddabarsaa warri human rights dha warri genocide watch itti dabarsaa senatoroota keessan koongreesota keessanitti daba Abiy Ahmed hojjetaa jiru biyya keenya keessatti political prisoners Oromoo fixuudhaaf kan isaan gochaa jiran kan isaan dhukkuba kana itti dabarsaa jiran kana adaraa dabarsaa iyya dabarsaa kataba internetii irratti baasaa hashtag godhaati gadhiisaa akkasitti waliin geenye campaign goone hamma akka ijoolleen keenya lubbuun isaanii baraaraman goona jabaadhaa waaqayyo isinii wajjin ta'u